kun fuudhee an fuudha isaati ittiin gaddu maaliif namarra naqaanis na yaamee namarra maa naqaaneessa an hablaa bolola hablaatiin qaba yooni jirtan dhagaa jirtan akkamitti akka yaaddan garuu hin beeku maalitti akka yaadu jirtan hin beekne artiisaa ol baasee akkasitti miidiyaa irratti ol baasee fuula hordoftootaatti duratti amartitti kaachuun sun hedduus akka na gammachiise maaltu na gaddisiise ana maaliif yaam daraartu aruusa kiyya kootu yoo naan jee tarii wanni dhagaa jirtan kun dhugaadhaa jechuu dandeessan namni dhugaa miti irra keessee juus hin dhabamu kanaafuu nama amma dubbii nama amma haasofne waan baay'ee nama dhibaate akkasuma gaa kabajamtoota daawwattoota keenya daraartuun maal jechaa jirti akkuma viidiyoo ilaaluu jirtan waan daraartuun jechaa jirtu dhagayaa jirtan feetan dhugaa isaa feetan kijibaa isaa waan san garuu akkuma isin itti fudhatanii dhugaa isinii ta'u ayyoon fedhees waan jiru dirree baaseetiin as baasee waan fedhe sanuu haa ta'u waan kanaa jeetiis lafa kaa'uun hin danda'a sodaatu akka qabu waan abbaa fedhee sodaatu garuu namni kun akkanumatti maqaa namaa balleessuu osoo hin taane haala ittiin wanni sun gisee duraate maal irratti akka haasawni sun irratti maal inni kun maal irratti akka harkisiitii ba'uu danda'e akkamitti haala kamiin akkaniiti mallaqa kana kophaa hoyyaan balleessi moo wajjin balleessine waan jiru dura hubatamuu qaba namni manguddoo ta'ee fi naafisii jidduu deemus akkaataa waan kanatti hubatu qaba hubadha dura Maalleen sun akkamitti kanname gaaffii jettu warreen dhaggeeffachuu barbaadan dhaggeeffadha. Maalleen sun akka ittiin kanname qaba. Akkaataa itti walii kannanii murteessa malee deebi'anii akkanumatti akka waan laal maal jettee isin viidiyoo irratti siifin erga ji'ee narraa fuudhee tuulaara 700 naan ergine nyaatee gaafni sun gaafa kan ammas. Gaafiin qabaaf halu gaafni sun yoomii aniin kunis nama sammuu yaaltu hanga kiyyatti hanga nama tokkoo jechuun sammuu namaatiin hin jiran hanga nama tokkoo fi yaadee jiran nama sammuu namaatiin bobba'u miti xiqqaattus sammumatti xiqqoo saniin oolee bulee deemu jira rabbii wajjin alhamdulillah kanaaf maallaqa naaf daraartuun akkaataa itti walii kanneen qabna. Dhugaa kiyya sun akka badee calchee hin fudhanne ammas warreen fudhatee jiruuf ajiba dhara hin fudhanne dhibbata akka yamanii namni maallaqa yamanii beekta dhibbata akka yamanii yookaan qarshii 15 maallaqa Itoophiyaa jechuudha. Maallaqaan baasisanirra hin arganne. Isinis eeguma maallaqni kiyya sun dhumee badee akkaataa itti maallaqa isii kana waliin baafnee waliin finnee jira. Haalli sunis akkamii yoo jettan taate jaalalaan nakkannite malee maallaqa kana yeruma nakkannetu jaalalaanii nakkannite malee isiin akkaataan itti isiin nakkannite ergii miti. Laal inni jiraa minimta koggaa hojjetee hojiirraa dhufe waan feeteen godhe homaarree ta'e maali namni tokko jireenya kana wajjin jaarra jee yeroo tilmaamu waan qabu waltuu waan kaatu walumaanii waan san finne isiin garuu akka fakkeessutti akkaan ambichaan nyaadhee takkatti lakkoyti immoo maallaquma wajjin finne kana wama wajjin balleessine kana akkaan mataa kiyyaa takkatti matuma kiyyaan fitee takkatti herregu jirti maaliif kana hundaa akkas jettee ilaalte isiin osoo beektu ilaalte jechuudha maaliif yoo inni fuudhee miisii dhiisee icciitiidhaan fuudhee haruusaa isin goonee warra yoo ta'e walii galle dawwale warra walitti ergee harabbiin kun argu warra walitti ergee icciitii takka hin baafne dachaas saahiba kiyya qofaatu naguma qaba. Tagama kiyyatti waas deebinee hin baane tagama daraartuu yoo deebine egaa immoo waan kana dhume anis fuudhee maa dubbatti duraanuu waliin itti bashannane waan kana ijji isii duratti fixu jirra ijji isii dura balleessu jirra walumaan itti jirra. Dhalaan takkaa fi dhiirti takka yeroo walii galan maallaqa akka wal duuba hin qaanne namoota ni beeka. Dhalaan takkaa fi dhiirti takka egaa walii galanti akka maallaqa wal duuba hin qaanne waan qaban akka wal duuba hin qaanne akka biyya namaatti hin baana akka Itoophiyaatti hin beeku. Itoophiyaa aadaa Itoophiyaatu hin beeku.
Echii dhufullee hin beeku. Namni dhiirti dhalaa qajeeluun hin jirtu Itoophiyaa. Asis qajeeltu jira jechuu kiyya osoo hin taane nama waan hojjetee bakka hojiitii walitti dhufu hoggaa hojiirraa galu waan walitti dhufuuf waan qabu walumatti hidhaata. Of duuban kaatu awwaalachuun hin jiru jechuudha. Walitti hidhaatan malee fooyya'inni biyya tana keessa ammas waan hin jiredha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya daraartuun har'a booda karaa feete yoo dhuftes shilingii takka narraa agartu. Maal jettee waraabdee viidiyoo anaa akka itti fudhatu irraa fudhatu beeka. Nuti dubbee jetteen tofi qoran. Laaleetiin ture viidiyoo sunis. Viidiyoo halgadda isiin gallakkiftees laaleetiin ture hin dubbanne. Numa viidiyoo mata duree irraa isinii haali laata. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya karaa feete yoo dhufte shilingii takka agartu. Akkaataa ittiin akka inni san yoo amante akkanas sikkannee akkana wajji goone khalaas na gargaarii naa kafalu yoo ta'e haqa kaameraa irratti as baatee dhugaa sun dubbatte amma laga isiin hin kafalaaf. Garuu immoo akkanumatti hattuu fakkeessee dirqamsiisee dubbii dhiibbaatiin dirqamaan kafalchiifadhaa yoo siin keetu taate waan an fudhadhu miti wanti kun hin fudhadhu. Arras sanan boros hin fudhadhu naan fudhatamu. Naaf hin fudhatamu. Garuu dubbii tana fidu dubbiin tun maaliif dhufte? Dubbiin tun dhufuudhaaf sababa kan ta'e an fuudhuudha. An fuudhuu kana haa sababa ta'e wanti biraa takka hin jiru. Maaliif fuudhaaf aaruun takkaas ni jirti. An maaliif hin heerumin waan jiruuf aaruun takkaas ni jirti. Dabriin mas hafla irratti akkaan godhe gartee haflaa siifin godhe jee egaa isin viidiyoo lama irraa mareen hamartii xiyya naa baasee an fuudheetiin jira egaan fuudhee jee shanii jee himeef. Tokkoffaa lammaffaa kanaaf ni aarti tokkoffaan dhugaadha. Fuudhuu qayyaa fi lammaffaan haflaan keeti waa lama jechuudha. Isin waa lama ta'u wanni ol kaasee isii hiisisee amma fannisiitu maallaqa kiyyana jalaa nyaate isii jechisiise kana. An akka nam tokkootti maallaqa tokko hoo qabi naa qabi janii yoo bira kaatan amaanaadha wanni sun. Naa qabii naa ergi jecha joolaa takka naa ergi takka naa qabi lama. Namni waan takka hoggaasi kennu jecha lamaan kana fayyadama. Jaalattaniis jibbataniis. Immoo asuma keenyee maallaqa anis asuma kaayee isinis asuma keesse hafeene isinis kanuma barbaadde anis kanuma barbaadde fuune haajaa mana keessa jirtu. Gaafa wal jaalachuu turre sani maallaqni jechuudha. Haajaa mana keessa jirtu isinis waan feete fitichaa anis namni kun haajaa qaba. Biyya namaa jirra haajaa qaba. Kagallu mana namaati. Uffata alaa isa fakkeenya rabbitan. Waa'eetu jechuun haajaa mana keessaan himee fixuu hin danda'u. Kanaafuu dubbii tana kaasuuf sababa kan ta'e daraartu fuudhuu akka qofa. Sababni kana malee osoo hin fuudhuu baadhee osoo sila miliyoona takka nyaadhee yoo hin dubbatamu ture. Maaliif xiyyataa anumaa ijaazan godhuus egaan ijaazan irratti dalagees inni xiyyiba jettee hanga ammaa waan amantee jirtu fiiziin. Ani immoo abbaa ta'ee qaata gaafa isiin badii sandalee iddoo na jalaa deebitee jechuun jala kuttuun an asiin bakka fuudhee jechuudha. Hin himneenis maaliif aara dila san hunda isirraa kafalachuuf waan dila isin nagoota san hunda irraa kafalachuudhaaf jedhee akkas godhe guyyaa sadasitti mana kanatti asumatti hin godhe manuma kiyya yaame nama meeqa yaame qaanyii wajjiniin hin doleessu. Namni jaalala keessatti walii yaaduu wal qaanfachuu wal kabajuu yoo jiraatte kana hundaa'uu hin geenyu. Garuu wal amanuu dhabuutu kana hundaa fide. Tariyaan ni nama nata isin na namantu. Dhugoonfatte jecha mucaa qotte. Kanaaf an maallaqa isiisan an kana irra guddaa fixus irra guddaa isiin fixu an ammoo gama kiyyaan dhibbi takka yamanii narraa hin argamtu hin argattu hin argattu. Kan dhugaa fitti midhaantu. Shilingii takka hin argattus abbaa feete fiddeetis waan feete nan gootu abbuma feete sanuu fidi. Abbuma feete sanuu fidi. Askaraa miti abbaa askaraa miti abbaa biyya tanaa afaan kaniin beekuuniin fahamsiisee badiinsa irra deebiti. Tarii gaafa wal fuunee wajji jirra amma immoo gargar waan baaneef akkana itti malee gaafa wajjin jirru walumaan nyaannan jaana. Ati jadiida irra dhufte jadiida kalee dhufte tanaati silaati askaraaniin akkatti irraa fudhadhu beeka askara boodeem wanni fiddi jirtuuti samiidha baata shilingii takka hin gartu dhibba takka na gartu dhibba takka tanuma dhugaa fitti
dhugaa fittiin ijaan arkuu barlaal fudhachuu qofa waan ijaan arguun waan tokko ijaaluun agartu ijaan kanuma ifa mansiisi kanuma ani yaanni narrasii qabu saniifuu warreen fuute man fuuneetan isinii ibseetiin jira yaanni isinii galee jira na fakkaata. Assalaamu alaykum. Sarraan eenyu fannis waliin jirra dachaas ta'e waliin jirra waan amma isin jettu kana takkallee wanatti isin himnee quban qabu isirraa indarraa kun amma dhagoo kiyya kanaafuu badhaqee gaafadhee hangaan deebisaa si deebisu atis obsaan eegis hin jaan. Inshaallah rabbi yaasu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota adda addaa fayyaa hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinitti jedhamu. Nagaan fura. Waliin dhiisuu qabdan malee akkasitti ajjara walii yaamanii Fannis sumuuni takka dhiisuu kan ammaal jennaan maallaqa isaa jaayisa godheetii fi nin kannaaf ishee kaayee sanuma ta'ee ammoo maallaqni kiyya baatii shaniin boodaanaa kan namoonni naan jedhe baatii shan saniis hin eegu laakiin ammoo guyyaa maallaqni kiyya dooraalii 700 akkasi shab ji'a harka kiyya nagale maallaqa isaa akkanattiin shab godhee harka fuula isaatiin dhawu. Tamaam san ta'uu baannaan yoo nafannis isa dhiise anummaan tiyya yoom na dhalte boo akkasitti qaadee salphadhee muriyaati jirratti. Waadhaa bakka dhiise hundaafuu dhaqee naatu gaafata gaafadhee waan inni jiruus nasitti hin deebi'a ati garuu hangasitti waan biraatti hin jeeniini isa ogatee sitti dubbatanii. Dhageeni beeta an dhiiraa waan takka jiru dhalaa yoo ta'e dhalaa akka tiyyaa firraa hin dhorku. An dhiiraa dalma dhiiraatiin dhaabbadhee waan takka jettuun anaa miti. Ta'ee immoo inni karaa kanaan dhufe taanaan wallaahi du'a mataa kiyyaa wallaahi laazima wallaahi fannis yoo yookaan irraa fudhadhaa yookaan akka inni duun akka hin jiraanne isa godhuu baadde wallaahi waa lama callaa maaliif gootaan ansi na gaafadhume waan hin godhu tokkoffaa hiriyaati je guutuu sanarratti hablaan sii godha jee hiriyaati jirra na xiqqeesse. Lammaffaa